irreecha laalchisee qabxiiwwan ijoo beekuu qabdan shan qabannee isiniif dhiyaanneerraa haga xumuraatti nu waliin tura. Ani Margee Tasfaati. Duudhaalee sirna gadaa keessaa tokko kan ta'e irreechi uummanni Oromoo waaqa kadhachuuf galata isaaf galchuuf jecha tulluu fi malkaatti ba'uun kan irreeffatudha. Arfaasaa tulluutti ba'uun roobaa fi nagaa kadhata. Birraa immoo malkaa ba'uun galata galcha. Oromoon tulluun waa malee lafa diriiraarra hin caalle darbees waaqatti kaluudha. Kanaaf itti ba'anii yoo kadhatan irruma caalaatti dhageettii waaqaa qaba jedha dhugeeffannaan Oromoo. Malkaanis yeroo birraa ni taliila. Kanaaf mallattoo qulqullinaati. Bishaan yoo dhugan lubbuu namaaf ta'a. Yoo dhiqatan nama qulqulleessa. Yoo dadhabanis hafuurrisaa haamilee namaaf ta'a kan jedhus amantii ganamaa Oromooti. Egaa saayinsiin qaamni dhala namaa bishaan dhibbantaa guddaa of keessaa qaba jedhama mitiire. Mee irreechaan wal qabatee qabxiiwwan ijoo shan kanneen haa ilaallu. Malkaa fi tulluu, irreecha birraa fi irreecha arfaasaa. Akka guutuu Oromiyaatti irreechi waggaatti yeroo lama arfaasaa fi birraa kabajamuun kan beekamu ta'us irreeffannaan garuu jiruuf jireenya Oromoon adda bahee hin beeku jedhu hayyoonni. Yeroo rafan, yeroo ka'an, yeroo manaa ba'an, yeroo galan, bakka qotiisaatti, bakka lolaatti, yeroo fuudhaa fi heerumaa taatee hundarratti irreeffannaan ni jira. Abbaan gadaa duraanii Tuulamaa Laggasaa Naga'oo irreechi akaakuu afuridha. Hunduu walitti fufee waliin marsa jedhan. Kan jalqabaa irreecha isa manaati. Irreecha osoo hin deemin sirna manatti raawwatamudha. Taansee irreecha malkaa kan birraa ji'a fulbaanaa keessa malkaatti irreeffatamudha. Inni sadaffaan irreecha dirree jedhama. Kun immoo irreecha birraa taansuun kabajama. Kan itti aanu afraffaan irreecha arfaasaa kabajamu irreecha tulluuti. Kun immoo kan uummanni Oromoo tulluutti ba'uun waaqasaa rooba kadhatudha jedhan. Hayyuun seenaa obbo Dirribii Damisee uummanni Oromoo arfaasaa yeroo caamsaa nammaatu tulluutti ba'uun waaqasaa rooba kadhata jedhan. Ganni roobee kan faca'ees margee dagaagee lalisee asheetee lagni boora'ee guutu wa'ita birraan taliilu ammoo malkaatti ba'ee galata galcha jedhan. Haala kanaan sirni irreeffannaa lameen walitti hidhatanii raawwatu jedhan hayyoonni kunneen. Irreechi yoom irreeffatama isa jedhu irratti irreechi tulluu arfaasaan fuula deeffatee torbee jalqabaa irratti irreeffatama. Kan malkaa immoo birraan bari'ee torbee dhumaa ji'a fulbaanaatti irreeffatama jedhan. Irreechi waan waggaa eegee yeroo lama yookiin sadii irreeffatamu qofa miti jedhu obbo Dirribiin. Addaddummaan isaa inni waggaatti yeroo lama irreeffatamu sirni guddaan qophaa'ee kan Oromoon iddoo mararraa walitti dhufudha malee Oromoon waan raawwachuuf jedhu hundarratti waaqa ni kadhata, ni galateeffatas, ni irreeffatas jedhaniiru. Fakkeenyaaf namni yeroo qonnaaf lafa haaraa baafatu achitti dhibbaafatee irreeffata. Kun jaarrii jedhamee beekama. Yaa Waaqayyo dachee qonnaa kana naaf milkeessi jedhee kadhata. Yeroo sanyii baasuu, yeroo fuudhaa fi heerumaa, yeroo karaa deemus ni irreeffata. Milkii kadhata jechuudha. Dubartiin yeroo ateetee borootti ni irreeffatti. Osoo karaa deemtuu akka carraa malkaa yookiin tulluutti wayita baatus irreeffattee darbiti. Kanaafuu irreessi jiruu fi jireenya Oromoo keessatti guyyuu kan raawwatamudha jedhan. Inni arfaasaa tulluutti, birraa immoo malkaatti ba'anii irreeffatan wayita waqtiin geeddaramu kan Oromoon gamtaadhaan walga'ee irreeffatu jechuudha. Hayyuun antiroopooloojii Gammachuu Magarsaa Oromoon durirraa kaasee malkaawwanii fi tulluuwwan naannoo isaa jirutti irreeffata. Balbalaan, ollaadhaan, gosaan, odaadhaan irreeffata ture. Ammas ni irreeffata. Garuu akka walii galaatti immoo waggaatti al tokko Bishooftuutti irreeffata jedhe. Irreechi maaliif sanbattan masqalatti aanan kabajama? Ayyaanni masqalaa ba'ee sanbattanitti aanan irreessaa kabajuun kan baratamedha. Garuu yeroon guyyaa irreessaa kun maaliif guyyaa kana ta'e? Yoomirraa eegalee akkas ta'e kan jedhuuf ammoo obbo Dirribiin gaaffiif deebii BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin akkana jedhaniiru. Irreechi dilbata guyyaa masqalatti aanee dhufurraa kabajamuun dirqama miti jedhan obbo Dirribiin. Irreechi dirqama dilbata ta'uu hin qabu. Kana kan mallatteesse boordii Maccaa fi Tuulamaati. Yeroo madhiyoo kanas murtaa'e jedhan. Akka naannoo Tuulamaa kanatti masqala gubdee bariituusaa qe'eedhaa hin baatu. Arra masqalli gubatee borumtaasaa gosti ba'ee hangafti walga'ee cilaatti gubaa addatti dibatu. Walitti tufanii wal eebbisu. Gaafa bultii sadaffaa immoo yeroo ijoollee dubaraati. Dirreetti baatee dirre sin gabbisaa na gabbisi, sin bareechaa na bareechi jetteetu bakkee baatee sirbiti. Erga kun hundi xumuramee booda malkaa
bu'anii irreeffatu jechuun akkaataa hariiroo masqalaa fi irreechaa ibsaniiru. Akka falaasama Oromootti gaafa Aliwaatoo seenurraa eegalee ayyaanni qe'eetti gala. Aliwaatoo obbayee masqalli kabajamee erga ijoolleen durbaa dachee faarsitee booda ayyaanni malkaa fi gaaratti gala. Sana booda irreeffatama malee dilbata in eegu irreechi jedhaniiru. Boordiin Maccaaf Tuulamaa masqalli ba'ee dilbata taanu irreechi akka kabajamu wayita murteessu yoo ayyaanni lameen guyyaa lama walirraa fagaatan qofa ta'uu ibsee ture. Fakkeenyaaf osoo masqalli jimaatarra bu'ee irreechi dilbata hin kabajamu. Sababni isaa guyyaa lammaffaa sanbati guyyaa ulumaati. Guyyaan sadaffaa dilbati immoo guyyaa shamarran ba'anii dachee faarsanidha jedhaniiru. Kanaafuu yeroo akkanaa irreechi dilbata torbeetti darba jechuudha jedhan obbo Dirribiin. Gara fuula duraatti ayyaanni irreechaa dilbataan osoo walitti hin hidhatiin mataa masaa danda'ee yeroo isaa akka durduriitti jiruun akka kabajamu ta'uu qaba. Garuu masqalaan walitti hidhata jedhan. Dur ayyaantonni Oromoo urjii ilaaluudhaan guyyaa irreessaa murteessu turan. Amma garuu namni akkuma isaaf mijatutti ayyaana masqalaa baasee dilbata itti aanu irreeffata. Ayyaantuun ilaalee guyyaa irreessaa murteessu dhaabuunis duudhaa hir'ate keessattidha. Irreechaa fi amantii. Hariiroo amantii fi aadaa keessatti wantoonni amantii qofa akkasumas aadaa qofa ta'anii adda ba'anii beekaman jiraatanis sabni tokko aadaa isaatiin dabalee amantii yoo geggeeffate cubbuu miti jedhu luba amantii ortodoksii kan ta'an luba Balaay Mokonnin kitaaba isaanii Kiristaanummaa fi Oromoo durii hanga ammaa jedhu keessatti hariiroo aadaa fi amantii ibsaniiru. Ergaan kitaaba kiyyaas aadaa fi amantiin Oromoo walitti hin bu'u. Barmaatilee duubatti afoo yoo ta'an malee barmaatileen duubatti afoon immoo aadaa miti jedhaniiru. Irreecha kabajuun Kiristaanummaas ta'ee Islaamummaa kan balleessu miti. Namni waanuma itti fakkaate raawwata. Aadaadha waan ta'eef amantii hin faallessu jechuun irreechi aadaa ganamaa ta'uu himaniiru. Aadaa jechuun waan hawaasni tokko uumamaan qabu yookiin addeeffatee ittiin bulu jechuudha. Kanaafuu aadaan saba tokko amantii isaan dhowwu. Fakkeenyaaf sabni tokko uffata aadaa mataasaa yoo qabaate amantii isaa hin faallessu. Hanga naamusa amantichaa eegetti jechuun ibsaniiru lubi Balaay. Irreeffannaa jechuun waan waaqni arjoome hundaaf galata galchuudha kan jedhan Dr. Gammachuu Magarsaa. Waaqaaf galata galchuun yoggayyuu jiruuf jireenya uummata Oromoo keessa jira jedhan. Irreechi gabaabaadhumatti amantii Oromooti kan jedhan Dr. Gammachuu Magarsaa jiruuf jireenya Oromoo waliin walitti hidhata jedhaniiru. Hawaasni Oromoo aadaa mataasaa qaba. Amantiin isaas aadaa isaa keessa jira jedhaniiru. Keessattuu immoo uummanni Oromoo aadaa isaa seera uumamaatiin waan wal qabsiisuuf irreechi dhugeeffannaa isaati jedhaniiru. Araaraa fi qulqullina irreeffannaa dur Oromoon wayita irreechi ga'u torban tokko yookaan guyyaa 9 dursee sirnoota raawwatu qaba ture jedhan Dr. Gammachuun. Torban guutuu soomee waaqaaf galata galcha kan wal dhabee araaramee waliif dhiisee garaa qulqulluudhaan gara bakka waaqni qulqulleessee malkaa qulqulluu deema. Irreechi iddoo qaamaa qalbiidhaan itti qulqullaa'anidha waan ta'eef jedhaniiru. Namoonni mufannaa walirraa qaban hamma walitti araaramanitti iddoo tokkotti hin irreeffatan. Abbaan gadaa bakka irreeffannaatti namoonni walirraa mufannaa qabdan har'uma waliif dhiisaa jedhee kan gaafatuuf kanaafidha jedhaniiru. Haaloo garaa kaawwatanii waaqa qulqulluu kadhachuun waan hin danda'amneef yookaan waliif dhiisaa yookaan immoo keessaanuuf ba'a. Waaqa nutti nammeessinaatii jedhu abbootiin gadaa Oromoo jedhan. Hayyuun seenaa obbo Dirribiin kanaafuu bu'aa guddaan irreechi akka hawaasummaatti qabu yoo xiqqaate Oromoon waggaatti yeroo 2 waliif araarama jechuudha jedhaniiru. Yoo namni walitti araarame waaqnis namaaf araarama jedhee waan dhugeeffatuuf dirqama araara buusa Oromoon jedhaniiru. Amma sanatu dhabame Oromoon baay'inaan bakka tokkotti waan walitti ba'uuf eenyurraamuu fi akka qabu baruun baay'ee rakkisaadha. Garuu nama walga'ee irreeffatu dabaluun ammoo milkaa'ina guddaadha jedhan obbo Dirribiin. Dr. Gammachuu Magarsaa uummanni Oromoo maaliif akka malkaatti ba'uu fi maalirraa argachuuf akka deemu akkanaan ibsaniiru. Bishaanirraa lubbuu argatu. Yoo dhuganis fayyummaatu argama. Yoo dhiqatan immoo ni qulqullaa'u. Malkaarraa afuura fayyummaa, afuura nageenyaatu argama. Tulluun ammoo lafaa oli. Waaqni raajii akkanaa uumee galatoomii jedhee galateeffata Oromoon jedhaniiru. kabajamtoota daawwattoota keenya irreecha laalchisee qabxiiwwan isin beekuu qabdan kana gammaatti isinitti himne turre waan nu daawwattaniif guddaa galatooma nagaan nuuf tura.